Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii Independent Oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaati. Arri guyyaan wiixataa baatiin gurraandhala bultii 24 barri 2020 oolmaa bultiin isin nagaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo ashamaa. Sagantaa keenya kanaan dararaa guyyoottan sadan darban kana walitti fufiinsaan magaalaa Finfinneef magaalaa Buraayyuu dabalatee Oromoota magaalota naannoo magaalaa Finfinnee jiraatan irratti loltootaaf poolisoota mootummaa kuneeffataa Empire Itiyoophiyaan raawwataa jiran qoratuuf gara magaalaa Finfinneetti bilbilee odeeffannoo jiraattota irraa arganne dabalatee boombii guyyaa kaleessaa magaalaa Amboo keessatti dho'een miidhaa qaqqabee fi haga ammaatti haalli magaalaa Amboof naannoo sanaa maal akka fakkaatu kan Oromticha magaalaa Amboorraa odeeffannee fi gochaa ammeenyaa Oromoota lixatuu lamaa Hona Gindabarat irratti walitti fufiinsaan raawwataa jiru qoratuuf gara Hona Gindabaratti bilbilee odeeffannoo bilbilaan arganne kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'uuf kan isin hawwan Fanaxiiqii Dhugaasaaf Gulaalaa Suur Sagalee Mo'aabuu Baatii jalqaba irratti oolmaa magaalaa Amboo guyyaa kaleessaaf haga ammaa akkasumas boombii guyyaa kaleessaadhaa qaamni mootummaa kuneeffataa Empire Itiyoophiyaa darbachuun miidhaa qaqqabsiisee qeerroo fi qarree Oromoo naannoo sanitti qabachuu fi yaaleen miidhaa qaqqabe kan Oromticha magaalaa Amboorraa odeeffanne isin dhageessisuun sagantaa keenya aanfannaa itti dhiyaadhaa. Namoota baay'eetu kennee dhabee keessumaa qotee bultoonni deeggarsaaf jedhamanii ba'an baay'ee isaanii miidhame. Ayyee. Yoo xiqqaate qotee bultoonni gosti nama 23 ol waan jedhamu jira. Kan madaan immoo warri kun warra lubbuun darbe dhamuudha. Warra madaa'edha inni lubbuun darbe hin jiru waan jedhu jira. Akkana. Walumaa gala immoo hiriira deeggarsa jedhamu kana qotee bulaalumayyuu dirqisiisaniiti kan isaan fidanii jedhama. Maleessa namni fedhiin dhufe tokkoyyuu hin jiru Oromoonni lixatuu lamaadhaa kan jedhutu jira. Attamitti fidan amma qotee bultoota kana? Qotee bultoota kana tokko faayidaan gurgurumsuu namni qarshii kaffalaniifiitu waan jedhamudha. Tole. Namni dhugummaadhaan reetoo godhatiin bahee hin jiru jedhama akka odeeffannoo qabnutti. Qarshii dhumaa fi lammaffaa immoo warra kaan immoo waan adda addaatiin doorsanii kan ba'an malee fedhiidhaan waanta ba'an fakkaatne. Amma ammoo qotee bulaanis waanuma hubannoo qabu nan fakkaatu egaa Oromoon biyya bulchu waan jedhudha kan inni beeku. Isuma kanatti himanii isuma kanaaf gadi ba'e malee waan Oromoon maal akka ta'e waan jedhu hin jiru. Egaa walumaa gala immoo daandiinis cuccufamee ture jedhama. Qarree fi qeerroon Oromoodhaa waan kun ta'uu akka hin qabne itti amanan mormiitti turanii jedhaman kunoo. Akka qotee bulaan magaalaan seennee egaa baadiyyaatti ba'anii ittisuu yaalutti ga'anii ture. Ayyee. Egaa humna isaaniitii ol ta'ee waraanis baay'eedha. Waraanatu marsee eega warra kana? Waraanatu marsee egaa humnuma waraanaatii weeraramtee turte magaalli. Ayyee. Isaan egaa akkuma ta'etti dhufanii. Amma egaa boombii sana ofuma isaaniif darbataniitu qarreef qeerrootti qabuu barbaadanii namas ittiin hidhaa jiru kan jedhus immoo jira. Har'a kana attamitti jira magaalli Amboo? Egaa inni kun qaama kamtu raawwate kan jedhu inni gaaffiidha. Ayyee. Yoo ilaalle amma kaleessa ulaa hunda poolisoonni jiru ulaa sana qofa poolisoonni kan hin jirre. Ulaa wanti kun raawwatame qofa. Naannoo sana hin jiran? Naannoo sana banaadha achi qofa banaani. Egaa eenyu tokko akkana godhee maal akka godhe waan walfaataa ijoollumti rukutamteyyuu
haga qabamutti ga'ameera waan jedhamutu jira. Waan akkasiitti ijoolleen rukutamtee dhuma yaalaman isaan magaalaa Amboo keessaa ganda duwwaa meeqa? Naannoo mana murtiiti. Kisoosee ta'u naannoon suni. Ayyee. Mana murtii godinaa fuulduraa kan inni waan tokko raawwate. Egaa amma qaamni waan san raawwate egaa akkuma tuu jetti rakkisaa ta'uyyuu malee aga irraatti ijoolleen hidhamaa jiraatudha jechuudha. Waan akkasiiti. Amma sochiin magaalaa Amboo keessaa maal fakkaata wiixataa irraa kana? Hojiin hojjetamaa jira. Qaama mootummaa hidhateetu magaalaa keessa deema malee wanta jabbaa'ee fakkaata. Inni kun hammaachaa deemaa jira. Fuulduratti egereen Oromiyaa maal ta'a waan jedhus egaa yaaddoo guddaadha. Ati maal jetta? Maal dhaammattee xumurra marii keenya? Egaa wanti ani dhaammadhu Oromoon gartokkee komaandi booksiin bu'aa Oromoon gartokkee immoo nageenya jira jedhamee waan tufannee hin jiru. Oromoon nama hin jiru. Kaleessas tokkuma jira. Ammas tokkummaanuma isaa kaleessaatu barbaachisaadha kan inni jedhu. Tokkummaadhaan bahee waan jedhu jechuu qaba. Kana adda kutaan qoodanii maaliin ta'ee kuni baay'ee waan ulfaataadha. Dilbata kaleessaa mootummaan kuleeffataan Impaayera Itiyoophiyaa Koloneel Abiyyiin durfamu hiriira deeggarsaa ba'aa deeggarsa keessan mootummaa Koloneel Abiyyiif mul'isaa jechuun uummata Oromoo lixa Tuulamaa hona Amboo funnaan dhosanii dirqisiisuun erga baasee booda boombii itti darbachuudhaan miidhaa qaqqabsiisuusaa sana boodas qeerroo fi qarree Oromoo danuu mana hidhaatti guuraa jiraachuu fi boombii darbatame sanaanis Oromoonni lakkoofsaan 23 ol ta'an miidhamu kan Oromtichi magaalaa Amboorraa odeeffanne raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti kan amma dhagaa ooltan kana fakkaata. Kanatti aansuudhaan ammoo tarkaanfii ammeenyaa Oromoota Maccaa naannoo magaalaa Finfinnee jiraatan irratti walitti fufiinsaan fudhatamaa jiru qoratuuf gara magaalaa Finfinneetti bilbilee odeeffannoo guutuu Oromticha tokkorraa arganne isiniif dhiyeessina. Innis muuziqaa ce'umsaa kana booda dubbisaa aanfata. Naannoo magaalaa Finfinnee kana kanneen akka Buraayyuu fi magaalota addaa garaagaraa keessatti Oromoonni lixa Oromiyaa Maccaarraa dhufan adamsamuun bubbuleera. Haa ta'uti guyyaa 4-3 kan ammoo akka malee ammaatee jedhama. Mee haala attamii keessa jirtu Oromoonni lixa Oromiyaa Maccaarraa giddugala Oromiyaa magaalaa Buraayyuu fi naannoo san jiraattan isa kana uummata Oromoof ibsi. Dhugaadha mootummaan kun erga aangoo qabatee taasee Oromoo illee akkuma waliigalaatti yoo balaaleffate illee keessattuu Oromoo Maccaa keessumaa lixa Oromiyaa Wallagga godina Arfan akkasumas Gujii Booranaatti xiyyeeffannaa guddaa gaggeessaa jira. Kunis immoo kan inni wal qabatee tokkoffaan inni kan inni akka sababaatti kaatu waraana bilisummaa Oromoo keessatti qaama keessatti kan akka sababaatti kaatu garuu akka namoota as keessa jiraataa jirutti kan inni hubataa jirru. Gaafa aangootti dhufee kaasee kaayyoon mootummaa kanaa uummata addaan yoo ta'u tokkummaa uummata Oromoo kaleessaa qabsoo adda bilisummaa Oromootiin jalqabamee garan ibsitee gargar qooduudhaaf kan inni socho'aa jirudha. Isa kana akka uummataatti jira keenya jirraa jechuudha. Hayyee hidhaan jedhamu kun dhugaadha jechuudha naannoo magaalaa Buraayyuu fi magaalotuma addaa garaagaraa keessatti. Dhugaadha sirriin kun maalii ta'an akka kootti jiraataa magaalaa Finfinneeti waan ta'eef wanta baay'ee keessa margaa nan beekaa haalli godhamaa jiru kana keessumaa naannoo Buraayyuutti wanti nama ajaa'ibu waraqaa eenyummaa keessumaa qeerroowwan Oromoo harkaa fuudhanii ilaalanii namoonni isaanii waraqaa eenyummaa harkaa fuudhanii ilaalanii dhalataa gara Wallaggaa lixaa Gujii Boorana yoo ta'e haati shaneedha miseensa shaneeti jedhanii harkaa fuudhanii dhimma adda baasanii kan jechuudha. Amma egaa ijoolleen hedduutu hidhamee jedhamu magaalaa Buraayyuuti. Hidhaan kunis ammoo kan duraarraati adda bifa ta'een mana kireeffatan keessaa warri manatti kireessanuu akka baasanii dabalataan ammoo saaxilanii poolisiin seenee akka sakatta'u akka hidhu taasisaa jiru. Warri hidhaman kunis eessatti akka isaan hidhaman hin beekamuu jedhama. Hiriyoonni keessan Oromoonni gamas jiran kan hidhamanii eessatti akka isaan geeffaman wanti beektan hin jiru. Baay'inoo qabu warri hidhaman kun amma keessumaa guyyaa 3 kana walitti fufiinsaan jimaataa jalqabee jechuudha. Dhugaadha ani nageenya isaaniif jecha maqaa isaanii dha'uu kan hin barbaanne kan amma hidhaman jiran hiriyoonni kan jiran jiru. Akkasumallee haala rakkoo Oromiyaa akkasumas Wallagga lixaatti keessumaa baay'ee uumamanii dhiyaachuu akkasumas mana isaanii ta'ee isaanii keessatti biyya Suudaanaatti taasisanii akka lakkoofsa biyya kanaatti firoonni poolisii naannoo Buraayyuu kan jiran achitti fi hordofamuudhaan kan ka'e namoota naannoo lixa Oromiyaa irraa baqatanii dhufan hordofanii waraqaa eenyummaa isaanii ilaalanii harkaa
waan kana baqatanii kan dhufatan jiraataa jiran jireenya guyyaa loon isaanii horii isaanii buna qabeenya qaban hundumaa mana cufaatti gatanii kan akkana keessa kan jiraataa jiran baay'ee jiraachuutti ta'anii achi immoo isaan hordofnaan namoota qaqqabanii guutuudhaan lixa Oromiyaa irraa warra dhufanii rifeensa shanee jedhanii qaban gaheessuutti faanaan baqatanii kaleessa illee gargaaranii bu'uuraa jechuudha. Nageenya isaanii hojjeta mataa fayyadamuu kan hin barbaanne namoonni akkasiillee jiru. Kanaaf wanti ta'aa jiru kun oduu utuu hin taane jiraataa magaalaa kanaaf waan ta'eef waan hin Dhugaadhumatti gaamma taateen ta'aa jiru kun akkaan yaaddessaaf kan guddoollee nama gaddisiisuudha. Egaa kana dura Oromoon lixa Oromiyaa Maccaa fi Gujiif Booranatu miidhamaa ture. Haa ta'uti dararaan sun akkasumas komaandii poostiin seeraa alaa kun amma kunoo konyaa lixa Tuulamaa naannoo Amboo fi walumaa galammoo honoota lixa Tuulamaa kana ol ga'eera. Kara ba'aa Tuulamaas ammoo Fantaallee naannoo Karrachuuttis waan ol fakkaataatu ta'aa jira. Gama biraatiin Iluu Abbaabor konyaa Bunnoo Baddallees akkasuma Walloorras bubbuleera. Amma deemeetuma Oromiyaa guutuu ol ga'uuf jedha. Isa kanarratti mee maaltu falaa jetta Oromoof maal dhaamta gabaabsii dhaammadhuutinii xumurraa marii keenyarraa kana. Ani akka nama tokkootti dhaamsi Oromoodhaaf dabarsuu jechuudha. Mootummaan kun kaleessaa qabsoo qeerroo fi beekla Oromootiif illee jijjiiramatti dabaluutu maqaa jijjiirratee jira. Oromoo bakka Oromoodhaaf qabsoon maqaa jijjiirratee gahee jijjiiramaa jedhama. Uummata Oromoo afaan kaayyeessanii. Kana booda waa'ee bilisummaa mataa qabdanidha. Bilisoomsanii bilisuun bilbilaa jira. Garee kaleessa deemdee isin daraaraatii waan akkasii bilbilaa jiranidha. Isaan amma aangoo irraa bu'anii amma Oromoo bilbilaa jira. Gobanni ofii isaaniitii uummata afaan kaayyeessanii baay'ee nama deemaa jiran maqaa jiran malee deemsi Oromoo irratti dalagamaa jiru. Isuma kaleessaa isin ala waa tokko waan gargar bahu hin qabu. Kanaaf amma mana naannoo gaafa qaamni aangoo irra Maani gootee Abiyyi Ahmed gaafa aangootti dhufeesaa wanta inni gochaa jiru Oromoon tokkummaadhaan yoo lolee tokkummaadhaan yoo tuulee akka hin dandeenye hubataniitu tokkummaa Oromoo qabsuudhaaf xiyyeeffataa jiru. Kanaaf amma hojii qobaatti hirkataa jiru, Boorana qobaatti hirkataa jiru, Wallaggaan qobaatti hirkatanii midhaan tokkodha kaagutanii fixanii amma beelessaa jiru. Akkasitti irraa jalaan uummata hin beekumsaa qabeessaa caala. Namoonni baay'een mudannummaa kaleessatti deebisuu barbaadudha. Garuu uummanni Oromoo garbummaa isa kanaan dura caalchisee yaajalaan qabee waan ta'eef maqaa xiyyeenya mootummaan amma aangoo bulchaa jiru. Kan wayyaanee kaleessa caalaa yommuu kan isarraa harkamee kanaannoo waan ta'eef uummanni Oromoo isa kana hubatee tokkummaadhaan gara qabsootti deebi'uu qabateen ergaa kana dabarfata. Maaliif al tokko Wallaggaan jedhamanii erga Wallaggaan kan jedhamu Booraan isaan qabatan booda amma hojjetaa Shawaa Lixaa Kidaam Yaaqanii akkasumas Jajabatti akkasumas Baaleetti illee darbanii irraa jalaan uummata Oromoo qabsanii humna qabsanii tokkummaa qabsanii akka kanatti hirii isaanii dheereffataa jiru. Amma wanti baay'ee nama gaddisiisu yeroo baruma wayyaanee illee amma tokko mootummaa naannoo Oromoo amma waan akka jedhamu hafeera. Walumaa filamaa jechaa jiru akka waan mootummaa jedhamudha. Hundinuu tokkummaa paartiin tokkummaa malee waa'een abboommii Oromoo waan jedhamu barbaachisu garuu qaba jedhanii keessaa baasanii miidiyaa adda addaa irratti dubbataa jiru. Kanaaf uummanni Oromoo kana dhaga'ee hubatee utuu diinni hundee deebisatee garbummaa sadii gada caalu harka meeqatti naannoo hojjetan deebisanii tokkummaadhaan deebi'ee qalmatee biyya isaa mirga isaa qalmachuu qabaa jedheen irraa dabarsa. Dhugaadhumatti gaaromtichi giddugala Oromiyaa yeroo ammaatti magaalaa Finfinnee keessatti argamtu gochaa ammeenyaa walumaa galatti Oromoof Oromiyaa irratti raawwataa jiru ilaalchiftee yaada bal'aanuu qooddeef maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddoomsi galatoonfadha. Fuuldurasitti deebiinsi odeeffadha kanarraa fayyaa ta'i. Hayyee illee baay'ee galatooma. Kan ammas hin dhageessifne kun haala Oromoonni Maccaadhaa yeroo ammaatti magaalaa Finfinnee buraayyuuf magaalota addaa naannawaa magaalaa Finfinnee keessa jiran qoratuuf gara magaalaa Finfinneetti bilbilee Oromticha Maccaa jiraataa magaalaa Finfinnee irraa odeeffannoo argannedha. Akkuma waliinuu quba qabnu tarkaanfiin ammeenyaaf duguuggaan sanyii daangaa hin qabne erga Oromoota lixa Oromiyaa Maccaa konyaalee Wallaggaa afranii fi Oromoota kibba Oromiyaa konyaalee Gujii lamaaniif Booranaa irratti walitti fufiinsaan geggeeffamuu eegalee ganna lama lakkoofsisuuf kadeemaa jiru ta'uunsaa wallaman gaafachiisu. Duguuggaan sanyii qindaawaan lixaa fi kibba Oromiyaa keessatti Oromoota addaan qooduun geggeeffamaa jiru kun
Erga baatilee muraasaa as ammoo gara giddugaleessa Oromiyaatti darbuudhaan Oromoota lixa Oromiyaa Maccaa irraa duguuggaa sanyii loltootaaf poolisoota mootummaa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaan geggeeffamaa jiru dheetuun gara giddugala Oromiyaa magaalaa Finfinnee dhufanii fi konyaalee Gujii fi Booranaa irraa gara Finfinneetti baqatanii jiran adamsuun hidhuuf ajjeesuun jabaatee kan itti fufee jiru. Guyyoottan sadan kana jechuun jimaata darbeerraa qabuudhaan ammoo magaalaa Buraayyuuf naannoo sanitti bifa adda ta'een kan itti fufee jiru ta'uu isaati. Tarkaanfii ammeenyaa amma Oromoota Maccaa irratti fudhatamaa jiru kanaaf bu'uura godhatanii kan warri kun itti deemaa jiran ammoo ajajaan poolisii magaalaa Buraayyuu Koomaandar Solomoon Taaddasaa namni jedhamu tarkaanfii magaaluma Buraayyuu keessatti irratti fudhatameen erga ajjeefamee miseensonni poolisii lamas achumatti aleelamanii booda ta'uusaa odeeffannoo maddeen garaagaraa irraa arganne kan mul'isu yoo ta'u qaamonni tarkaanfiin irratti fudhatame kun kanaan dura yeroo garaagaraatti ilmaan Oromoo ajjeesisaa hidhaa fi gidirsaa akka turan ta'uun beekamaadha. Haa ta'u malee qaamonni mootummaaf deeggartoonni isaanii Koomaandar Solomoon Taaddasaa dabalatee miseensonni poolisiidhaa magaalaa Buraayyuu keessatti tarkaanfiin irratti fudhatame kan Oromummaa guutuu qabanii fi quuqama Oromummaa akka qaban ta'uu isaaniitu deddeebisanii awweensu. Haa ta'u malee dhugaan jiru faallaasanii ta'uu odeeffannoo maddeen keenya qabatamuu magaalaa Buraayyuu irraa arganneef odeeffannoo kallattiin Oromticha magaalaa Finfinneef bilbilee arganne irraa beekuun danda'ameeti jira. Akka waliigalaatti duguuggaan sanyii qindaawaa lixaaf kibba Oromiyaa akkasumas Konyaa Walloo, Bunnoo Baddallee fi lixa Tuulamaa keessatti geggeeffamaa kan jiru yoo ta'u yeroo ammaatti Oromoonni lixa Tuulamaa Hona Gindabarat keessa jiraatan akkuma Oromoota lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa manni isaanii gubataa jira. Loon yookaan horiin isaanii raayyaa ittisa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaan qalamtee nyaatamaa jirti. Oromoonni hidhamaa jiru, ajjeefamaa jiru. Isa kanas qulleeffatuudhaaf gara lixa Tuulamaa Hona Gindabaratitti bilbilee odeeffannoo guutuu Oromticha Tuulamaa Hona Gindabarat irraa odeeffanne isin dhageessifnaa. Innis dubbii isaa akka taanu kanatti aanfataa itti dhiyaadha. Hello. Akkam jirtu nagumaa? Nagaa galata waaqaa eenyu jedhu? Ani Xiiqii Dhugaasaan jedhama. Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa irraan siniif bilbilaa. Hayyee. Konyaa lixa Tuulamaa Hona Gindabarat keessaa guyyaa kaleessaa jalqabee qabeenya Oromootaa gubachaa jira. Horii irraa qalataa jiru raayyaan ittisa biyyaa jedhama namas reebaa jiru jedhama. Mee haala attamii keessa jiru Oromoonni Hona Gindabarat isa kana uummata Oromoof ibsaa? Uummatni naannoo sunii akka malee raaffamu jira. Amma rakkoo guddaa keessa jiran. Hayyee. Mootummaa keenya kan hin gaggeeffamu jiru. Hayyee. Qabeenya uummataa hedduu barbadaa'e. Manni kan gubate jira. Namni hedduun mana hidhaatti guuramanii hidhaa keessa jiran. Manni gubate kun kan eenyuufaati? Loonis namarraa qalatan jedhanii loon kun kan eenyuuti kan qalame isa kanallee menuu ibsaa? Loon kan qalame suni kan obbo Yaada Sadaarra. Manni kan eenyuuti kan gubate? Manni kan obbo Yaada Sadaarra. Tole. Maatiin isaa irra deebi'ame maatiin isaanii ni hidhamanii? Ayyee. Innillee erga naannoo waggaa 7 jira. Erga maal ta'e waggaa 7 jettan? Erga maatii isaa irraatii achi buuteen isaa dhabame naannoo kun jechuudha. Waggaa 7? Tole Gindabarat ganda kam keessa gaa kuni? Aanaa Gindabarat ganda Sirreessa Qoonoo. Tole. Namoonni hedduun ganda isaatii namoonni qabamanii hidhamanii. Tole. Ganda lama jiru walitti aananii akka malee hiraarfamuu jiran jechuudha waraana mootummaatti. Ganda kamiif kamii? Ganda Cirrachaa fi ganda Irreessa Qoonnoo. Tole mee waa'ee maatii obbo Yaadasaatti deebi'aa. Obbo Yaadasaan eessa dhaqan jettanii maatiin isaanii haala kam keessa jiru jettan sila citee ture mee bakka sanatti deebina? Waan hin jedhee erga kaleessa mana irraa gubanii mana utuun gubatiin durayyuu maatiin sun baqatanii turan. Gara isaanitti baqatan immoo eessa akka isaan kaanillee hin beekamu jechuudha. Egaa amma maatii isaanii dabalatee Oromoonni naannoo sana jiran walumaa galatti dararamaa jirudha kan isinirraa hubadhe raayyaa ittisa kunuunfaa Abiyyiin. Humna guddistuu waraana mootummaa Abiyyiin hoogganamaniitiin uummati naannoo sunii akka malee hiraarfamu jiraachuudha. Inni kaan baqatee bosona galee inni kaan qabeenya isaa dhiisee badde achi buuteen isaa kan hin beekamne nama hedduu jira jechuudha. Egaa dhiyeenya kanas lolli naannoo sanatti tureeraa jedhama. Dhuguma lolli tureeraa yoo ture eenyuuf eenyu gidduutti ture kanallee quba qabaattan asumaan osoo uummata Oromoof ibsitanii. Lolli ture
akkuma bakka kiyyatti jechuudha. Lolli naannoo sun irratti gaggeeffaman jiru immoo ofiima isaaniitiin uummata qabanii maliidhaatu geessu jiranii asirratti dhukaasi gaggeeffameedhaan ofuma isaanii dhukaasaa deebi'anii immoo shaneen nu haadheedhaan shaneen beennu. Egaa amma kan konyaa shawaa lixaa keessatti mul'achaa jiru isuma Wallaggaa fi Gujiitti Booranatti ta'aa jirudha. Oromoon olii dirmachaa hin jiru. Inni kanarras akkuma sobametti jira. Ajjeechaan kun guutuudhuma Oromiyaa ol ga'uuf deema. Barbadaa'insi qabeenyaas akkasuma. Isa kanaaf mee isin akka nama rakkoo kanaaf saaxilamee jirutti maal dhaammattu Oromootti? Akka nam tokkotti kan uummata Oromoo yookaan saba Oromootiif dhaammadhu. Akka kanaan duraa gaafa Wallagga yookaan Gujiin Booranni maatiin isaa irratti dhumataa qabeenyi isaa irra gubachaa inni kaan Aftiin Shawaan Baale. Argeen walloon callisee ta'aa ture har'a immoo kun deebi'ee shawaa ga'ee jechuudha. Uummati Oromoo hundi isaayyuu utuu isaan hin bahiin kan hafullee tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf immoo akka nam tokkotti kan inni dhaammadhu uummati Oromoo otoo isaan hin bahiin dura falmatee mootummaa kana ofirraa kaasuuf akka inni dirqamu hin dhaammadhaa jechuudha akka nam tokkotti. Tole egaa ulfaadha Oromtichaa lixa tuulamaadha kan hona Gindabaratti. Anis sagalee kee uummata Oromiyaa keessas jiru addunyaa guutuurra jiru karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa nan dhageessisa. Fuuldura sitti deebi'ee odeeffadheen haala Oromoonni lixa tuulamaa kee jiran uummata Oromoo bal'aa dhageessisaa. Kanarraa fayyaa ta'i. Sagaleen amma isin dhageessifne kun kan Oromticha lixa tuulamaa. Ona Gindabaratti irraa odeeffanneedha. Akkuma afaan Oromtichaa irraa dhageessan Oromoonni Ona Gindabaratiif naannoo san keessa jiraatan loltoota mootummaa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa gamasitti bobba'anii jiraniin qabeenyi isaanii saamamaa jira, horiin isaanii qalamaa jira, Oromoonni dhaanamaa jiru, hidhamaadha jiru. Gochaan ammeenyaa akkasii kun lixaaf kibba Oromiyaa keessatti erga eegalee ganna 2 lakkoofsisuuf kadeemu yoo ta'u, konyaa Iluu Abbaa Boorii fi Bunnoo Baddallee akkasumas Walloo fi Ba'a Tuulamaa Hona Fantaallee keessattis erga eegalee baatiilee lakkoofsiseeti jira. Odeeffannoo kallattiin bilbilee dararaa Oromoota lixa Oromiyaa Maccaa akkasumas konyaa Gujiif Booranaa irraa gara giddu galeessa Oromiyaa dhufanii jiraataa jiran irratti walitti fufiinsaan raawwataa jiru qoratuuf gara magaalaa Finfinneetti bilbilee odeeffanneef haala Oromoonni lixa Tuulamaa Ona Gindabaratti keessa jiraniif oolmaa magaalaa Amboo guyyaa kaleessaaf guyyaa har'aadhaa kan Oromticha magaalaa Amboo irraa odeeffannee isin dhageessifnetti dabalataan konyaa Gujii ba'aa fi lixaa keessatti akkuma kanaan duraa Oromoonni hidhamaa jiru, ajjeefamaa jiru, qabeenyi isaanii barbadeeffamaa jira. Ajjeechaa fi barbadaa'insa qabeenyaa gaggeeffamaa jiru kanattis dabalataan konyaa Gujii lixaa honoota garaagaraa irraa Oromoonni hin lakkoofsaan danuu ta'an achirraa gara biraatti fe'amaa jiraatu odeeffanneerra. Baay'inni Oromoota honoota konyaa Gujii lixaa irraa fe'amanis tokkoffaa irratti hona Abbayyaa irraa Oromoonni lakkoofsaan 25 ta'an fe'amuu, lammaffaan hona Galaanaa irraa Oromoonni lakkoofsaan 50 ta'an fe'amuu, hona Surroo Gurguddaa irraa Oromoonni lakkoofsaan 30 ta'an fe'amuu, afuraffaa hona Bulee Oraa irraa Oromoonni 28 fe'amuu, shanaffaa hona Malkaa Sooddaa irraa Oromoota 20 akkasumas hona Dugda Daawwaa irraa Oromoota 17 fi hona Qarcaa irraa Oromoonni lakkoofsaan 28 ta'an mana hidhaa keessatti yeroo dheeraaf erga dararamaa turanii booda guyyaa kaleessaadhaa gara mana hidhaa Awwaash Arbaatti dabarfamuudha odeeffanne. Isa kanas qabatamaan gara konyaa Gujii lixaatti bilbilee odeeffatuuf tattaaffiin taasifne sababa rakkoo neetwoorkii bilbilaa nu mudateef itti milkaa'uu hin dandeenye. Haa ta'u malee gara fuulduraatti akkuma milkoofneen odeeffannoo dhimma Oromoota achirraa fe'amanii fi kanneen biroos odeeffannee kan isiniif dhiyeessinu ta'uu gamanumaan gurra isin buusuu jaallanna. Akkuma waliinuu quba qabnu dararaa ajjeechaaf hidhaa yeroo ammaatti Oromoota lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa dhiyeenya giddugala Oromiyaa lixa Tuulamaa, Ba'a Tuulamaa, Hona Fantaallee, Walloo akkasumas konyaa Bunnoo Baddallee fi Iluu Abbaa Booraa keessatti geggeeffamaa jiru. Kanatti dabalataan kan Oromoota lixa Oromiyaa Maccaa fi konyaa Gujiif Booranaadhaa obbaasaa jiru. Waan itti daakkatan, itti tolfatan, itti bilcheeffatan akkasumas saamicha qabeenyaadhaaf barbadaa'insa midhaan ooyiruu irratti loltootaaf poolisoota mootummaa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa Koloneel Abiyyiin raawwateen wal qabatee yeroo ammaatti daa'imman hawwan maanguddoonni qoonqoodhaan obba'aa jiraatuun odeeffannoo qabatamaadha. Isa kanas gara lixa Oromiyaatti bilbilee akka odeeffannee isin dhageessifneef sararri bilbilaaf intarneetaa akkuma citeetti jira.
haa ta'u malee gara fuulduraatti akkuma milkoofneen kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Akka waliigalaatti gidiraa Oromoof Oromiyaan keessa jiran kana keessaa baasuudhaaf furmaanni tokkichi tokkummaa Oromummaa fi kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo kan ganamaa kan gootonni Oromoo qaqqaaliin lafa kaa'aniif aarsaa lubbuu fi qaamaa itti baasanii darbaniif har'as itti baasaa jiran bilisummaa Oromoo, walabummaa Oromiyaa fi mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa dhaabbatuu giddu galeessa godhachuudhaan qabsootti fuuleffachuun furmaata waaraa tokkicha ta'uu dhaammataa. Sagantaa keenya guyyaa irraa armarratti kan obbaafnu Hanaxiiqii Dhugaasaaf Gulaalaa Suur-Sagalee Mo'aa Buubaatii Uumaan nama borii nu tolchinnaa.